Lallabaa amantaa bakka malleetti geggeeffamu to'achuudhaaf qajeelfamni qophaa'aa jiraachuun ibsame. Itoophiyaa keessatti lallaba amantii bakka malleetti geggeeffamu sirreessuu fi rakkoo kana haalatti fufiinsa qabuun furuudhaaf qajeelfamni qophaa'aa jiraachuu biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Adeemsa qajeelfama kana baasuu keessatti dhaabbileen amantaa, dhaabbileen adda addaa fi qooda fudhattoonni waajjirichaa dabalatee akka irratti hirmaatan biirichi ibsee jira. Biiroon nageenyaaf tasgabbii Finfinnee waltajjii marii torban darbee kutaalee hawaasaa adda addaa waliin geggeessa irratti gorsaan biirichaa obbo Gabree Daanyaaw magaalattii keessatti lallaba amantaa bakka malleetti raawwatamu hir'isuun akka danda'ame dubbatan. Lallaba naannawaa Meeksikoo fi Magganaanyaa irratti raawwatamu laalchisee hubannoo uumuun itti fufiinsaan furmaata laachuu fi kanneen sirreeffamuu qaban sirreessuudhaan rakkoo kana hir'isuun akka danda'ame dubbatanii jiru. Akkasumas lallabni amantaa bakka mana amantaatti karaa bilisummaa amantii hin dhiibnee fi seera qabeessa ta'in geggeeffamuu akka danda'u dhaabbilee amantaa waliin qindoominaan hojjetamaa akka jiru hubachiisanii jiru. Dabalataan akka biyyaatti lallaba amantii bakka malleetti geggeeffamu sirreessuu fi rakkoo kana haalatti fufiinsa qabuun furuudhaaf qajeelfamni qophaa'aa jiraachuunis ibsamee jira.